Xiqqoo mataadhaatu wayite tuqamee jira. Maraattuumo mataa fayyaan qabne lafa iddoo baay'inee addaati ammoo ilmaati. Akkamittiin kaaddaati? Addaati deemee. Hanjamaan godhin qaama. Maraataa jibii ga fageenya namni kun lafaa keessa dha'uun malayyee. Maraatuun tona bara maraatuu jechuun waan rabbiin miyyoo tana ni beeytaa durillee. Dubban baa akkana ciifte naaf sodaachistee jirtiree maal taate qoyi. Assalaamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hordoftoota bakka jirtanitti nageenya rabbii kan irra haa jiraatu. Takkanaati kun alhamdulillah arraan tana as geenye jirra. Waan irra walumaanuu ni beeytanii dasiidhaas arra mana kiyya fiteetiin jira. Du'aa itti nuuf godhaan isiniin jira. Takkanaati. Eenyu? Seena? Seeni? Isaa dhuftata? Maal beekaan irraa inni maal beektasa? Hoggotee. Maal? Maal akkanatti turuun silaati? Lafa beekaan irraa waltichi kutee maal garoota? Maal shaanxaadha maaliif as ta'a? Maaliin si jee bilbila? Bilbila addanaan baane shamaa adda adda baadha. Addanaan baane? Akkamsi adda oolaa? Addan baane yeroo san waan kana jettaa waan san jettaan ta'e ni garuu maal ni gaani? Nagee alhamdulillah. Inni sitti himuudhaati bilbile. Akkana obboleettiin asuruudhaa taa golaartii san ka obboleettii isaa dasiini beeytaame isiidhaatu achi jira aashaanis ka akkuma quba qabdu rakkoo san keessa jirtiimi arraan tana aashaan ilmaan qabdi ilmaan siitan yoo neefi dasiin tun guyyaa arraan tanaatu dabbaadha walii gubdii yaane yoo kaate ilmaan san waa goote rakkoodha boodaas nutis numa rakkannaafi. Saniifin dasii irraa fuudheetiin fidee biyyoon xiqqoo mataadhaatu wayite tuqamee jira. Maraattuumo? Maraatiin akkasii osoo hin taane jaarsaatu maallaqa duraan irraa fuudhee eegi gaafa sanii itti turtee jirti. Bakka silaa isin nu wayyoo iteennetti alhamdulillah inni nuti xiqqoo qalbiin nu gammaddetti ka'ee nasuruun do'aadhaan fidaaf jee nu biraa deeme. Eega nu biraa deeme booda ichumaan qabee mucaan tokko hojjaan dhamaan tokko qabee kadir jaaniini nasruu hidhaadhatti darbe. Bakka tana geessee dhabne mallee hin agarre. Saniifuu asitti anamma amanaa waan hin dhaammadhu na dhagee. Dasiin obboleetii teenya intala Oromoo takka bakka waan rakkoon isiirra dhufte nurraas dhuftee beeki. Boruu obboleetiiti yookaan akkana dhukkubuun mala nama kana addunyaarra jiraachuu malee waan rabbiin nurraa taa'uun hin beeknu. Ammaanis deemeetiin dawaa fidee si dhufa. Bakka na sun duraan dawaa irraa fidu san dawwaleetiin gaafadhee dawaa fidee si dhufa. Hoggaaniin dawaa si fidee dhufe dawaan akka isheen naanjeettiin dhufee si hima haa ulan taatus akka isiin itti ulattu gooteeti bira teessee haa qaamaan dhigatan taatus irraa dhiitee huccuu irraa qayyartee huccuun shaanxaanis kasiiti. Huccuu tanaan isiidhaa jechaan shaanxaa fidee dhufe. Shaanxaan kasiiti. Waan biraatti isin fudhatin. Deebi'ee achi booda dawaa san ka funyaaniin itti naqaniif ni jira yoo isii wayyaa hubaatte sannaa itti godha. San annarra malee sirraa miti. Qaqaamaan irraa dhigan sirra. Dubartiin beeyta waan bira dhaabbataniinis guututtu yaani wanni si qabdu si qabdi. Tana qabdu na qabdi. Aywa na qabdi dhugaateeti. Dawaa sanni fiddee fakkeenyaaf biyya namaa kana keessa namni kun deemee dalagachuun mala adiin tun guyyaa mana keessa noolu akkamittiin si kana mana disee biraa deemu nyaata dhugaatiin kan naaf yeroo kana. Nyaata dhugaatii akka gootu faa mee ati yeroo deemuudhaa deemtu. Egaa isiin tun mataan fayyaan qabu namni mataan tuqamnaan akkuma haala maraataan laalamaa miire. Kanaafuu fakkeenyaaf isiin tun yoo haatee yoo haala kan qabu faan bula akkam jechuudha. Akkam jechuudha sirriitti. Yoo isiin akkasitti jabaattu taate ammaan tana yoo duraanis ichitti miila hiineetuma naaf yaashaan harkaas firraa hiineetuma teenyee maali nyaataas afaanitti kan nu jirraati isa waa cufa walitti ijaatiin kaate rakkoon tun rakkoo teenyaati. Fakkeenyaaf isiin tun namni mataan fayyaan qabne yoo lafa haatee lafa nu dho'itti hayyeessan caalaa dhuga sanillee ni fudhadha du'aati eegaa akka danda'utti ni godhaafi. Yeroo dalagaa deemu kana hommee naayinee mana rabaa kanatti biyya tanatti namni kun dalagateeti jiraata guyyaa mana nooluu halkanillee ni godhaa obboleettiitii jedhu yaada hayyee yeroo dalagaa deemu nyaataaf waan deemu kan yeroo dalagaa deemtu ganama hoggaa laal ganama kaateeti nyaata gooteeti yoo isiin if beeytee nyaata nyaachuu baattu taate
harkasirraa hidheetiin biraa deemaa mi'anu fallaanaan afaan keessee fi nyaachifteeti biraa deemta. Isii hidhee yoggaanii nan biraa deeme atis nyaata hannitee fi biraa deemta yoggaanii an biraa deeme hoggaa deemuu deemtu jechuudha jira haateeti hulaa alaan itti qolloftee deemta manni horfaan keessan qullaadhaati waa takkallee meeshaan wanni balleessitus hin jirtu firaashaa fi waan mana san keessa jira maleedha. meeshaa cabaa barraadaadhaa fi firaasha kana irraa cirtee honoriidhaami samaaliin ciccirti ablee mana keessa jiramoo maaliin ciccirti bakka irraa dubbee horeen nama kanaa jinni wajji deemaa akka nama mataa fayyaa hin qabne na bidda qoyime haddaati ammoo ilmaati akkamittiin kaaddaati haddaati deemee hanjamaan godhin kaamma maraataa jinni gaffa keenya namni kun lafaa keessa dha'uun malayye maraatuun tona bara maraatuu jechuun waan rabbiin miyyoo tana ni beeytaa durillee duban maa akkana ciifte naaf sodaachistee jirtiree maal taate qoyi akkamittiin keenyaati yaaddu jette kan maaltu naaf sigeettoo haatee na qabdee fakkeenyaaf naa hin eeyyee bichaa jette naaf isoo riddistee dalagaa deemtanii. Anamma dalagaa sanuu kan itti deemuun qabu eegaaniin guyyaa nasruudhaaf kannaa waliif fayyisee ichi boodammaas mana nasruu deebi'e takkaa dalagaa sanittuu hin deebine tamaam saniifuu waan inni siin jee fudhachuu qabdi har'allee barullee fudhattee. waa takka wanni si gootu hin jirtu anaatti gaafatamu yoo si waa si goote. Satuma maraataan guyyaa amma mijoon tana jeen namtu itti fayyaan qabdi jeetiin deessee waa lafaa kaatee lafa wayii yoo kaatee harka hidheetiin deema siin juttu hin jiru. Harka hiitus harka kana waan irraa eeguu garta. Miilaas irraa hidheetiin deema harka. Ani sodaatanii yaa nama mataa fayyaan qabne dhugumaa simanni sodaadalaa waan akkana si hojjettee seenu. Yaa Rabbi Allah. Ni sodaadalaa. Laalammaan yoo na dhageesse dhugaa Rabbii yoo deebine eeji. Waan biraarra siin dhage waan biraarra garuu qaalii kenniin godha dhuga jaartiin gaarii jaarsaan waliin dhugaan dandoola ni sodaaddaa. Ayiboodhaan yeroo kanarra biddenaa biyyaatti godhe. Khalaas nyaatatti kannitee tuulaa san itti cuftee biraa deebitee mana kana bultaa akkasitti akkami. Mana kana jechuun meeshaa wanta keessaa hin gayyaasa. Mana sammoo firaasha tokkicha isiin irra raftu malee. Ayyee xaaqaa bantee kaadee rakkoo takka fira fituu. Xaaqaa banuu harka hidheetiin dhiisaa siin hin jenne. Yeroo takkitti dhufeenis harka kana ati nagiri irtaame fuudheetiin hammaama hoggaa geessinu hammaama geessitee ichi booda sirraa qabee manatti ol deebisee hoggaan manatti ol deebise hulaa san itti cufnee nyaata kannitee fi hulaa san itti cufna rabbiin tokkichi ni fayyisa du'aa kana hoggaan fidee akkam ta'a. Rabbi haa fayyisu fayyaan tarabbiiti amma fakkeenyaaf yeroo jira kana hammaama inni geessayee du'aa san akkamittiin irraa dhiqa akkamittiin itti kan mataa hiyyetti. Aliimaanis ni dhuftii barsi bira. Ani maantu yeroo hunda dhufti duba yeroo silaa du'aan sun godhamu ni dhiyaatti isintu nasitti. Anaatti dawwalee hojjaan kaa maali? Yeroo sanitti namni kun sida qaba wanni kun du'aadha maal taateeti ganama subiifaa yookaan inni kee du'aa kana qaamaa sirraa dhiqee halkan yeroo silaa rattu halkan illee ni jirta dhugaadha hayyee ganama subii sana harkachuu ni danda'a. Yaaboo rabbiin tokkichi si haa gargaaruuti fudhadhu rabbi si gargaaraati tawakkaltu alallaa fudhu maali? Dirqama bakka hin geessu sin jirtu dhugaadhaa dhuga bileetiin dalaa kana bakka bileetiin biyyaati egaa maana miladda isillee rabbi haa fayyisu hundaaf inshaallah hanqaan dandootti hangama kiyyaan biraan dhaabbadha dhuga rakkoon irra isiirra geesse boru irra yoo mala namni rakkoon irra hundatti sin jiru ammoo sanumaafuu hangaruu inni sodaachiste akka tokkotti inshaallah rabbi naa laaffisoo eegaati abbaa mana kiyyaa taatee waan kanaan daddatte gaalii ta'etillee fidu maal taqabbaladde gaa'isii darbee laaffisuu waan hundaaf inshaallah. Eeban rabbiin ni beeyta feeyi sabab saddaa jeeti saniifuu yoo sababuma isiin qilleensa irraa jijjiirree mana kana dhufuu kanaafu yoo rabbiin tokkichi fayyise hin beeynu hanqa rabbiin nu dandeessisetti itti tattaafanneetuma obboleettii teenya hanqa fayyaatii kan garrutti jala deemuu qabna. Tana laal qalbii teetiin dhugaa himi isii cinaa dhaabbachuudha qabna. Tamam. Sanan biranii dhaabbadda ammoo tamarra hin galle yeroo nama dalagaa deeme qofa akkaataa nyaataa fi kana kanaa fi namni maaliif ittiin kennine akkan jenne qofa akkanarra hin galle ammoo yeroon qaamaan bira jiru waan hunda ni godhaa. Sasaniiti sanaan nama godhaa. Sabakkoon qabdu yeroon bira jiru sirraa hin danda'a. Sabakkoon qabdu sanii irra bittan gaan danda'utti dubartiilee dhugaadha waan si barbaachisaa hunda ni godhaa. Tamaamayyee rabbiin tokkichi haalaaf fesooti. Takkaseti du'aayii bakka jirtanii itti nuuf godhaadhaa nutis rabbiin tokkichi nu haa gargaaru hanqa rabbii nu fayyisuu irraa hin deebinuu asumaan bakka jirtanitti namuu xiqqaa guddanaas. Inshaallah takkaseti rabbii haa fayyisuudha jasiidhaati amma asuma firaadhaa rabbi tanaa fudhattu haa godhu.
Akkuma isinis nama milyoon akka malee dhukkubaa migaa isin duraan hedduu biratti isin deemtu bakka dalagaa jirti hin agartuus amma isin abbaa kana ceeftu kana yaachiftee lolaa jirti. Tafudhattu rabbi haa godhu jaati hordoftoota kiyya du'aa inaaf godhaa bakka jirtanii. Assalaamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.